Tole akkam nagaa keessanii hundumti keessanuyyuu warroonni hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni waamicha qubee akkasuma karaa yuutuubii, karaa garee telegiraamii, karaa fuula feesbuukiin hordoftan hundumti keessaniyyuu nagaa koo kabajaa isiniif dhiyeessuun barbaada. Egaa akkuma beekamu waamichi qubee barumsa afaan Oromoo isiniif qopheessaa kutaalee garaagaraatti adda qoonnee jalqabbii qubee afaan Oromoo irraa hamma jecha ijaaruu danda'utti akkasuma immoo hamma hima ijaaruu danda'utti amma sirna tuqaalee hunduma isaayyuu dabalatee jechuudha. Wanta afaan Oromoo keessatti yookiin immoo seerluga afaan Oromoo keessatti barbaachisu hunduma isaa isiniif qopheessa jechuudha tartiibanii. Egaa armaan dura kutaa tokko hamma torbaa ilaallee jirra tartiiban adda qoonnee jechuudha. Namoonni kutaa kanaan wal akka tasaa wal argitan kutaa duubatti deebitanii namoonni qubee afaan Oromoo adda baafan yookiin immoo akkaataa sagalee laafaa jabaa dheeraa gabaabaa akkasumas immoo jecha akka itti ijaarru sagaleewwan sannan fayyadamne duuba deebitanii ilaaluu dandeessuun isiniin jechuu barbaada. Tarii jechuun kutaa kanarraa yoo laphee jalqabdan inni duuba gaaffii akkasitti hin taaneef amma tokko gara duubatti deebitanii yoo yaaltan baay'ee gaariidha. Yoo ilaaltan irra deddeebitanii haaluma salphaatti isiniif galu. Akkasuma namoonni baay'een keessan immoo ammayyuu qubee afaan Oromoo adda baafan nu rakkise jechaa jirtanii waan tokko wanti isiniin jiru yoo jiraate gaafa qubee afaan Oromoo baruu barbaaddanii guyyuma tokkotti viidiyoo sana ilaaltanii qubee sana hunda baruun isin rakkisuu danda'a. Kanaaf maal gootu qubee afaan Oromoo sana gaafa bartanii suuta jedhaatoo irra deddeebi'aa viidiyoo sana ilaalaa irra deddeebi'aatoo fakkeenyaaf har'a qubee afur yoo bartan boru qubee afur yoo bartan ittaanii akkasatti adda qoqqooddanii yoo bartan isiniif salphata malee al tokkotti qubee afaan Oromoo hunda isaan bara yoo jettan tarii isinii salphachuu dhiisuu danda'a. Xiqqoo isin tulfaachuu danda'a yookiin immoo xiqqoo yeroo dheeraa isinitti fudhachuu danda'a. Inni biraa immoo namoonni baay'een keessan qubee afaan Oromoo sammuutti qofa qabattu. Sammuu qofatti qabachuu osoo hin taane beekuu qabna sirriidha sammuutti garuu barreessuu danda'us qabna. Gaafa jennee sagaleen qofa beekuu osoo hin taane fiizikaalii yookiin immoo yommuu barreessinu maal akka fakkaattu barreeffaman illee beekuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf kutaa barnoota keenya har'aa inni kutaa 8ffaadha. Kutaa 8ffaa keessatti wajjin kan ilaallu irra butaadha. Irra butaa. Irra butaa ilaaluun dura yeroo darbe akkaataatti kutaa barnoota keenya 7ffaa keessatti akkaataatti sagalee jabaa laafaa itti uumnu yookiin itti uumamu maal jechuu akka ta'an kutaa barnoota keenya 6ffaa keessatti sagalee dheeraa fi gabaabaa jennee ilaallee turre. Egaa inni har'aa kutaa 8ffaan kunillee isaanuma sagalee afaan Oromoo irratti xiyyeeffata. Inni kun immoo irra butaa. Irra butaa jechuun sagalee laafaa jabaa dheeraa gabaabarraa adda kan ta'edha. Maaltu adda isa godha kan jedhu immoo har'a walii wajjin ilaalla jechuudha. Sagalee irra butaan yoo maal ta'e uumamaa akkamitti uumamaa akkamitti immoo barreessina kan jedhu walii wajjin in ilaalla jechuudha. Mee akka afaan Oromootti irra butaan kan uumamu afaan Oromoo keessatti yeroo dubbachiiftonni gosa adda addaa lama walitti aananii barreeffamanidha. Yeroo itti dubbifamaan gosa adda addaa lama walitti aananii barreeffaman irra butaa jennaa jechuudha afaan Oromoo keessatti. Asirratti yeroo darbe yommuu sagalee jabaa uumnu maal jennee dubbifamaa gosa tokko lama ta'anii yoo barraa'an yookiin yoo barreeffaman sagalee sun sagalee jabaa jennee turre. Maal yoo ta'e dubbifamaan gosa tokko lama ta'anii walitti aananii yoo barreeffaman jechuudha. Asirratti garuu irra butaan isarraa maal adda isa godhaa? Afaan Oromoo keessatti irra butaa kan jedhamu dubbifamaan gosa lamaa walitti aananii yoo barreeffamanidha. Maal jechuufi wanti kanatti ibsuu barbaadeef tarii namoonni sagalee jabaa irra butaan akka walitti jalaan dhoofneef irra butaan dubbifamaa gosa garaagaraa lama walitti aansinee barreessina. Sagalee jabaan dubbifamaa gosa tokko lama walitti aansinee barreessina jechuudha. Egaa afaan Oromoo keessatti irra butaan kan argamu gidduu jechaa keessatti jechuudha. Malee jalqabatti irra butaa gochuu hin dandeenyu, gara dhumaatti irra butaa gochuu hin dandeenyu. Akkuma yeroo darbee sagaleen tokko jabaachuu kan danda'u gidduu jechaatti malee jalqabatti jabaachuu hin danda'u, dhumarratti jabaachuu hin danda'u jennee jira. Akkuma san irra butaan kunillee afaan Oromoo keessatti yookiin seera barreeffama afaan Oromoo keessatti irra butaan gidduu jechaa qofatti argama jechuudha. Gidduu jechaa qofatti argama jechuudha. Kanaaf
gidduu jechaatti yeroo barreessinu yoo dubbifamaan gosa adda addaa lama walitti aananii dhufanii barreeffamanii gidduu jechaa qofatti argamu yeroo sana immoo irra butaan uumame jenna jechuudha. Afaan Oromoo keessatti dubbifattoonni gosa adda addaa lamaa ol wal faana galuu immoo hin danda'an. Gosa adda addaa lamaa ol wal faana galuu hin danda'an. Kanaaf akkuma yeroo darbe sagalee jabaa wayitti uumnu maal jennee jirra? Afaan Oromoo keessatti dubbifamaan gosa tokkos ta'e gosa adda addaa lama ol walitti aananii barreeffamuu hin danda'an yoo qubee dachaa ta'e malee. Kanaaf irra butaan kuni kan uumamu sagalee dubbifamaa gosa lamaa walitti aansinee yommuu barreessine jennee jirra. Ta'us garuu lama ol walitti aansuun tasumaayyuu hin danda'amu jechuudha. Baay'inni dubbifamaa gosa adda addaa walitti aansuu dandeenyu illee lama jechuudha. Akkuma yeroo darbee sagalee jabaa keessatti dubbifamaa gosa tokko lama qofa walitti aansuu dandeessan ol hin danda'amu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti akka afaan biraa. Kana mee fakkeenyaan deeggarree yoo ilaalle baay'ee nuuf salphata, baay'ee nuuf galeeta yaada. Irra butaan kun akkamitti uumama yommuu jennu yeroo baay'ee akkamitti uumama? Yeroo itti dubbifamaan gosa adda addaa lama walitti firoommii qabaatan, walitti firoommatanii sagaleeffamuu yommuu danda'anidha jechuudha. Walitti firoomfamanii yommuu sagaleeffamuu danda'a. Kana jechuun dubbifamtoonni sun lamaan isaanii walitti firoommii qabu, amala walitti firoomuu qabu jechuudha. Isa sana immoo maal akka ta'e booddee irratti ilaalla jechuun kan walitti firoomuu danda'anii firoomuu hin dandeenye kan jedhu maal akka jedhaman ilaalla afaan Oromoo keessatti. Fakkeenyota mee asii tarreeffaman kana haa ilaallu. Fakkeenyaaf qalbii. Asirratti jecha qalbii jedhu kana keessatti inni halluu diimaadhaan gurraacheffame kun laafii ba'an walitti firoomaniiti sagalee tokko walitti qindaa'anii jecha tokko keessatti akka irra butaatti uumamu jechuudha. Laala asirratti qalbii. Amma asirratti laafii ba'an yommuu dubbannu laa inni kun irra butee baatti dubbanna jechuudha. Irra butamee baatti dubbanna. Qalbii. Amma asirratti sagaleen irra butame laadhaa jechuudha. Sagaleen irra butame laadhaa jechuudha. Inni kun amma fakkeenya baa kan jedhu kun dhumarratti sagalee bii jedhamu qaba. Inni of danda'e jira jechuudha. Laan kun garuu irra butameetii biitti maxxanee firoomee dubbifame jechuudha. Kanaaf akka kanatti yommuu irra butaan kan adda baafannu dubbii sagalee keenyan adda baafanna jechuudha. Dubbii sagalee keenyanii adda baafanneeti irra butaa kamta akka galuu danda'u hin barreessine jechuudha. Kanaaf qubeen dubbifamaa jalqaba sagaleen isaa xiqqoo irra butamu suni yeroo hundumaayyuu qofaasaa dubbifamaa sanitti aanee gara bitaatiin barreeffama jechuudha. Maaliif asirratti yeroo baay'ee namoonni baay'eenii dubbifamaa kana lamaan gidduu dubbachiiftuu gashuudhaan akka inni jecha isaa jijjiirratu hiika isaa jijjiirratu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma laafii baa gidduu yerootti namoonni qubee fakkeenyaaf dhiiga isheen argina qaliibii jedhan qaliibii. Namoonni yeroo baay'ee irra butaa of eeggannoon kennan jechuun barbaadetti. Kanaaf of eeggannoodhaan yeroo irra butaa barreessinu dubbifamaan sun inni jalqaba dhufu sun isaa irra butaa taanee jiru sanatti yookiin qubee dubbifamaa taanee jiru sanatti gara harka bitaatti galuudhaan sagalee walitti firoommii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf lammaffaa jilba asirratti laafii baatu walitti firoome jechuudha. Sadaffaa irratti gurbaa amma raan kuni irra butameeti baatti maxxanee dubbifame jechuudha. Irra butameeti. Guututtis raa jenneen dubbisnu xiqqoo ishii irra bunna jechuudha. Irra butameeti itti maxxanee baatti sagalee isaa dubbatama jechuudha. Gurbaa. Kanaafuu gidduu kanatti dubbachiiftuu gashuun hin ayyamamu jechuudha. Ilma fakkeenya afuraffaa, fakkeenya shanaffaa farda eenyu walitti firoome jechuudha. Raa fi daa walitti firoome. Fakkeenya afuraffaa irratti immoo laafii maatu walitti firoomee irra butaa ta'ee jechuudha. Fakkeenya ja'affaa keessatti laafii gaan walitti firoomanii galgala jecha jedhu keessa galan jechuudha. Galgala. Kanaafuu laan amma irra butameetoo dubbifamee jechuudha. Inni biraa gurmuu torbaffaa keessatti jechuudha. Gurmuu asirratti irra butaan eenyudha? Raadha jechuudha. Raati irra butamee maatti maxxanee dubbifame jechuudha. Maatti maxxanee dubbifame jechuudha. Saddeettaffaa irratti korma. Asirratti raat fi maatu akkumas torbaffaa kanarratti walitti firoomee irra butaa ta'ee dubbifame jechuudha. Sirba saglaffaa irratti sirba
raa fi baatuu walitti firoome. Kana jechuun raan irra butameet baatti maxxanee jechuudha. Kurnaffaa irratti mirga asirratti raa fi gaatuu walitti firoome jechuudha. Akkasuma fakkeenyaa fi gurbaa kan jedhu keessatti fakkeenyatti dhufee jiru 11ffaa keessatti raa fi baatuu walitti firoome jechuudha. Kana jechuun raan irra butameet baatti maxxanee dubbifame akkuma jalqaba ilaallate jechuudha. Akkasuma 12ffaa keessatti sarde asirratti raan irra butameet daatti maxxanee dubbifame jechuudha. 13ffaa keessatti gargaarsa asirratti irra butaa bakka lama jira jechuudha. Gidduu jechaa irratti jalqaba irratti raa fi gaan jira. Irra butaa ta'ee kan dubbifame raadhaa gaatti maxxanee gaatti firoome jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo raa fi isaadha. Ammas diimaan kan gurraacheffame jechuudha. Raa fi isaa inni jedhu kuni ammayyuu walitti maxxaneetoo raan akka irra butaatti saatti maxxanee barreeffame jechuudha. 14ffaa irratti kolfa jedha asirratti laa fi faatu walitti maxxanee laan akka irra butaatti faatti maxxanee dubbifama jechuudha. 15ffaa garbaa raa fi baadhaa kan walitti firoome. Akkasuma 16ffaa keessatti illee akkasuma sarbaa kan jirutti raa fi baatu walitti firoome jechuudha. 17ffaa keessatti irra butaa gaa fi daa walitti firoomanii gaan irra butamee daatti maxxanee dubbifame jechuudha. Dugda amma gaan xiqqoo ishee irra bunneet daatti dafnee utaalla jechuudha. Guutuusaa osoo hin dubbisan osoo gaa guutuusaa maqaan dhahin daatti dafnee maxxansinee akkasii dubbina inni kun irra butaadha jechuudha. 18ffaa keessatti arbaa jecha jedhu keessatti raa fi baatuu walitti maxxanee raan akka irra butaatti dubbifame. 19ffaa keessatti illee akkasuma raa fi baadhaa darbii kan jedhu keessatti. 20ffaa keessatti jalqaba kan jedhu keessatti laa fi qaan walitti firoomanii laan irra butaatti dubbifamee qaatti maxxanee jechuudha. Kanaafuu jalqaba jechuudha dhiifama jalqaba jedha laan irra butameet qaatti maxxanee dubbifame jechuudha. Egaa afaan Oromoo keessatti qorannoon baay'ee gadi fageenyaan taasifamee jiru jechuudha waa'ee irra butaa kanarratti. Osoo afaan Oromoo keessatti gadi fageenyaan qorannoon taasifamee uumamaan dubbifamtoonni walitti aanuu danda'an jiru irra butaa uumuudhaaf. Akkasumas immoo dubbifamtoonni walitti aanuu hin dandeenye jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo keessatti yommuu irra butaa uumnu dubbifamtoonni walitti firoomuu danda'an, walitti firoomanii sagalee waliin dubbachuu danda'an yookiin tokko irra butamee tokkotti maxxanuu danda'u jiru jechuudha. Ispeesifikaalii qubee afaan Oromoo kun gosoonni kun yookiin immoo baay'inni isaanii kana kan ta'an irra butaa uumuu danda'u, baay'inni isaanii kana kan ta'an irra butaa uumuu danda'an kan jedhu qorannoon taasifamee lafa hin jiru malee akkasitti adda qooduu hin danda'amaa ture jechuudha. Tarii gara fuulduraatti namoonni naannawa kanatti yookiin waa'ee irra butaa kanatti qorannoo taasisuu hin danda'u jechuudha yaada. Tarii hanga ammaatti yoo taasifame illee wanti argadhe hin jiru ilaalan ture. Kanaaf namoonni argattan yoo jiraatan asitti nu deeggaruu dandeessu. Kanaaf akka sanatti irra butaan afaan Oromoo keessatti dubbifamtoota gosa garaagaraa irraati kan uumamu. Garuu isaan kun kamtuu gosa dubbifamaa gosa kam qofatu irra butaa uumamaa kam qofatu irra butaan uumne kan jedhu hanga ammaatti wanti adda bahee baay'inaan lafa taa'ee hin jiru jechuudha qubeen afaan Oromoo adda qoodame. Garuu walumaa galatti dubbifamtoonni gosa adda addaa wal faana galuun irra butaa uumuu danda'an wal faanommii halaalaa jedhamu afaan Oromoo keessatti. Wal faanommii halaalaa asirratti isa halluu adiidhaan gurraacheffame kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Maqaan kuni warra dubbifamtoota gosa adda addaa ta'anii walitti aananii barreeffamuun yookiin walitti firoomuun sagalee sana uumanii irra butaa ta'uu danda'an wal faanommii halaalaa jedhamu jechuudha. Akka fakkeenyatti mee fakkeenya kana ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf raa fi maan walitti firooma halaalaa jedhamu. Kana jechuun raa fi maan walitti dhufanii irra butaa uumuu danda'u jechuudha. Kanaafuu harma, morma, jirma kan jedhan kuni jechoota irra butaa walitti firoommii raa fi maa fayyadamuudhaan uumamanidha jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf raa fi jaan fakkeenya lammaffaa irratti raa fi jaan walitti maxxanuudhaan
irra butaa yookiin walfaanommii halaalaa uumanii jechuudha. Walfaanommii halaalaa uuman. Akkasumas immoo laafifaan sadaffaa irratti laafifaan walitti firoomanii walfaanommii halaalaa uumanii achirraa jechuun uumama fakkeenya jechoota akka kolfaa, kolfa, balfaa laafifaan walitti firoomuu jechuudha. Akkasumas laafifaan illee walitti firoomuu danda'u jechuun achirraa uumaman akka qalbii, jilbaa, dilbii kan jedhaman fa'aadha. Akkasumas gaafidhaan illee fakkeenya afuraffaa irratti walitti firoomuu danda'u jechuudha. Isaan kunis walitti firoomuudhaan jechoota akka dhugdee, dugda, jigdee jedhan uumanii jechuudha. Isaan kuni jechoota akka sanaa uumuu danda'anidha jechuudha. Inni biraa immoo raa fi daan walitti firoomuudhaan fakkeenya isa ittaan yeroo gara dhumaarratti fakkeenya jaaffaratti jechuudha. Raan daatti maxxanee irra butanii dubbifamee jechuun isa raawwama kan akka sarde, farda fi kan biroos jechoota baay'ee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kuni irra butaa kan uumaman jechoota dubbifamtoota gosa garaagaraa walitti aananii irra butaa uumuu danda'an yookiin immoo walfaanommii halaalaa warra qaban jechuudha. Ittaanee immoo dubbifamtoota afaan Oromoo keessatti dubbifamtoonni gosa adda addaa tasuma walitti aanuu hin dandeenye. Walitti aananii irra butaa uumuu hin dandeenye walfaanommii haraamaa jedhamu. Isaan kun waliif haraama jechuun waliin dhufanii sagalee uumuu hin danda'an, walitti firoomuu hin danda'an, walitti firummaa hin qaban jechuudha. Egaa akkuma jalqaba jedhee afaan Oromoo keessatti qorannoon gadi fageenyaan adeemsifamee dubbifamtoonni kunniin walfaanommii haraamati yookiin waliin irra butaa uumuu hin danda'an yookiin walitti aananii barreeffamuu hin danda'an kan jedhu afaan Oromoo keessatti baay'inni isaanii hanga ammaatti lafa hin teenye akkuma jedhe qorannoon irratti adeemsifamee natti fakkaata. Kanaaf akka fakkeenyatti kitaaba furtuurraa akkan argadhetti baa fi kaan fakkeenyaaf walitti aanuu hin danda'an afaan Oromoo keessatti. Tasuma jechoonni kana irraa uumaman walitti aananii irra butaa uumuu hin danda'an jechuudha. Jechoonni kun lamaan walitti aananii irra butaa uumuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf jechi afaan Oromoo irra butaa baa fi kaa walitti aansee uumame hin jiru jechuudha. Hanga ammaatti hin jiru. Akkasuma fakkeenyaaf mallattoo hudhaa fi laan walitti aananii akkasuma irra butaa uumuu hin danda'u jechuudha. Hudhaan maal akka ta'e kutaa barnoota keenya taanu keessatti ilaalla. Mallattoon gaaffii kuni hudhaa bakka bu'a. Hudhaan immoo maal akka ta'e maaliif akka barbaachisu akkamitti uumamu kutaa barnoota taanu keessatti ilaalla jechuudha. Inni biraa fi daa fi haan walitti aananii irra butaa uumuu hin danda'an jechuudha. Irra butaa uumuu hin danda'an jechuudha. Asirratti himatti hin xumurre irra butaa uumuu hin danda'an jechuudha. Daafishaan inni kun surumaayyuu qubee dachaata jechuudha. Daafi haa walitti hin barreeffamu qubee dachaata waan ta'eef irra butaa ta'uu hin danda'anii jechuudha. Egaa amma tokko waa'ee irra butaa maal akka ta'e hubattaniittu jedheetan yaada. Tarii namoonni gaaffii yoo qabaatan karaa koomintii nu kaa'uu dandeessu. Akkasumas immoo karaa garee keenya giruuppii teelegiraamii irraan dhuftanii gaaffii nu gaafachuu dandeessu. Kuni amma tokko waa'ee irra butaa akka xiqqoo information yookiin immoo wantoota tokko akka argattaniif jechoota akkamitti uumama, akkamitti immoo irra butaa fayyadamna kan jedhu irra butaan akkamitti akka uumaman ilaallee turre jechuudha. Kanaaf yoo walumaa galatti guduunfinu barumsa keenya har'aa irra butaan kan uumamu jechoota afaan Oromoo keessatti qubeeleen dubbifamaa gosa garaagaraa lama walitti aananii yommuu barreeffaman irra butaatu uumamaa jechuudha. Kuni kutaa barnoota keenya har'aati. Kutaa barnoota keenya itti aanu keessatti waa'ee hudhaa ilaallaa. Hudhaan maali barbaachisa yookiin immoo hudhaan gosa qubee afaan Oromoo kamii akkamitti uumama yeroo kam uumama kan jedhu walii wajjin kutaa barnoota keenya 9ffaa keessatti in ilaalla jechuudha. Kanaaf kuni barumsa keenya har'aati. Namoonni immoo garee keenyatti dabalamuu barbaadan garee teelegiraamii keenya jechuudha. Achirratti ispeesifikaalii barattoota baay'ee jira. Namoonni amma achitti dhufanii barachaa jiranii karaa keessallee gaaffii gaafachuudhaan kallattii garaagaraatiin namoonni baratan baay'ee jiru waan ta'eef namoonni barachuu fedha qabdan, namoonni qubee afaan Oromoo adda baasanii hin beekne, namoonni jecha ijaaruu hin dandeenye, namoonni immoo jecha qixa sirriin barreessuu hin dandeenye, akkasumas immoo seerluga afaan Oromoo eeguu hin dandeenye yookiin immoo fakkeenyaa fi kan akka sirna tuqaalee fa'aa qixa sirriin fayyadamuu hin dandeenye
gara garee keenyatti dhuftanii baruu dandeessu. Akkasumas immoo yuutuubii keenyarraa nu hordofuu dandeessu. Yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, warra kaaniif immoo sheer godhaa jechuudha. Maaliif namoonni baay'een yommuu itti barachuu barbaadanii carraa kan arganne jira. Fakkeenyaaf amma kutaa 8ffaarra geenyeera. Namoonni ganaa baay'een keessan amma dhuftaniiti barfatan. Kana jechuun maal jechuudha? Information yookiin immoo barumsi kun akka jiru dhabuu keessan irraa kan ka'edha. Kanaaf namoonni carraa kana argattanii warra kaaniif illee qoodaa. Maaliif ofuma fayyadamnee warra kaaniif yaaduu dhiisuu osoo hin taane walii keenyaaf yaadnee walirraa haa barannu, wal haa barsiisnu jechuun barbaada. Har'aaf kutaan barnoota keenya har'aa kanuma irratti xumurama. Waan nu dhaggeeffatanii warri amma laayivii dhaggeeffachaa jirtanis galatooma. Warri booddee karaa yuutuubii dhaggeeffatanis akkasuma warri karaa garee keenya telegiraamii dhaggeeffatan dubbisanii galatooma isiniin jedha. Yeroo gaarii.